yakkamaan takka waa yakke galti yookaan ammoo yakkama yoo inni jedhe yakkamni kan keessun gartee faayila kee gubbaa ta'a jechuudha. Bakka hojii ati barbaadatanatti bakka fedhatti achisi gabbaya. Wadi lakkoofsa sii kennantu jira gartee sooshaal sukuriiti jedhanii. Isii tana eegee sirraa murti. Hattuu ataanaan hateera namni kun hatee hoggaa gasiidhaan hatuu sii wayya. Gartee gantuu biyyaa taatee kaa'amuu jechuudha. Mirga tokkoon qabdu akka namatti irra badaa namaa taate jechuudha yakkamaa. Diina badaa mootummaa mormite siin jedhee lafa kaa'uun bareeda. Garuu baanda yoo siin jedhan ergamaa diina alaa nama biyya gartee diina alaati ergamu. Warri hadha gartee siyaasa kana keessatti mataa nu nyaatee dadhabnee bakka adda addaatitti oobar baanda hundinuu shaabiyaa fiduu fi barwaam ribi osoo gartee faannumaa fi TPLF fi dalaganii dhaabbatanis la bareeda bara. Tafaannoo TPLF fi kaamartuu yeroo gabba'e mootummaa akkana takkaa agarree siin jedhan. Seeli mootummaa akkanaa takkaan agarre mootummoonni dabran gaarii jechuu barbaadaniiti bar. Maal godheen borusi dhufuu deemti mootummaa akkamii mee mootummaa kaawwanii maaliif walitti herredde sooshaal miidiyaa kee gubbaa jira. Adda dhaqii buxxiirituma tiktookii baluu gubbaa seeni yookaan komantii baluun jallatu barreessi. Komantiin tanteetuu walitti qabamtee dhiira walitti sii qabaa jirtu jira. Addunyaan tun akka duriitiin duraan yoo ati badii balleessite bar mootummaan yookaan ammoo poolisni si qabuun duratti nama kana yoo qabne maaliin himannaa ragaa eessaa fuunaa kanneen mara badee qileemee qabu adii qopheessanii siif fidan adda akka waan akkasiin jiru. Eenyu waliin dalaga maal dalagaa jirta maal dubbate maal poosti godhe deeggaraa eenyuuti akkamitti deeggare hagam deeggare wallaalamoo beekumsaan namni waggaa takkaa lama waa mormuun ni jira waa deeggaruun ni jira. Yeroo lubbuun namaa baddu amma hedduun namaa maal nu jedha hacaaluu ajjeesanii jedha hacaaluu ana isin hacaaluu ka ajjeesee shanee kaafaa ofii TPLF fi naftanyoota hatta Ijipti hundi harka keessaa qaban baajata ka baasuu Gibsi kanama ajjeesu kenniin jechuudha haga qopheessu waa hunda godhu hacaaluu nyaattanii hacaaluu gaaf inni jiru bar feerrootaniin waan garaana nyaatu keessaa hedduun namaa adda waa'ee hacaaluu as gubba dhufeera gaafatan amma TikTok gubba gartanii garuu ni qabna viidiyoo isaanii warra hacee arraba muraayedha jechaaneen jechaa ture. Hacaaluu ajjeefamee lafa harkifamuu aboorra jedhutu hadhaa hacaaluu booya. Isin galee gumaan hacaaluu hundi battee hundi eenyu abukaatoo jawaarii hundinuu amma namni garii waan san bira dabarree kunneesi adamni. Hin ka'u si amma namni garii ni ka'a tokko naf tokko hunda mootummaan ammoo ragaa guuratee harkaa qaba. Waan mootummaan kun bira isin tareef isin hin garre maaliif beektu waan hundaa jallisee wanni bira dabreef yoo isin murteessan sooshaal miidiyaa kana gubbaa onnaa eenyu faayidaa yookaan ammoo baagiraawundii keessan irra dhufuu hin danda'u. Ismaart nama addunyaa tana gubbaatti argaa nama kaabbichuu dhagarre wallahi. Soo kanaafuu wanni dalagamaa jiru kan isin himne maali? Biyya tana laala uummanni keenya qotee bulaan keenyallee hawaasni keenyallee kabaadiyaa jirtullee magaalaa jirtullee waa isin himan dhagaa. Mootummaa mormuun jirti oluma kanii morma mootummaa yeroo kennaniif mootummaa tokko naa dalagaan dalagu adda baafatanii kan morman nama ajjeesee akkas ta'e jiruun qaaloofte jiruu qaalooma abbaa keessa warri na dhageettan viidiyoo kee manguddoollee nama hedduun na caqastanii mee ijoollee nama alaa qabdan firaatiin biyya jirtu waa dabalanii jedhaa gaafadha dachaa Itoophiyaa dabalee hatta Ameerikaa keessatti dachaa Itoophiyaan nagayyuu waan isin ajaa'ibu keessa dhagaa. Mee gabbayee namni TikTok gubbaa boru dhufee naa mormu. Inumaa bakkii irra yoo biyyoota guddate ilaaltu bakkii irra kasaa Itoophiyaatti. Akka yeroon qaaloomni jiru dhufe. Maaltu fide qaaloomsa? Tokko koronaan daaraa godhe addunyaa tana. Koronaan addunyaa tana guutuu daaraa godhe biraa lixe. Ikoonoomii cabsee guutuu si. Waggaa meeqatti akkasiin lafaan kaane godhe jechuudha. Duyda kutee biraa lixe. Awwaannisa yaadattanii? Awwaannisni dhufe akkas godhe. Kana gubbatti Awurooppaan tuniif Ameerikaan gabbaanii lola Yuukireeniif Raashaadhaa gabaabaa kun jedhaniitti seenanii keessa dhoqqee dhiitaa jiran. Gaazni hin jiru, qamadiin hin jirtu, waa meeqa dhaabbate beektu? Maqaa sanii Yuroopiin bar sadarkaa cilee bobeeffattu geette bar. Hadha yeroo teknooloojiin guddatte keessatti dhaaba gaazaa wanna dira kootti galee bar cilee bobeeffachaa turte Yuroop. Namni meeqa akka dhumate beektanii maqaa agartanii gaaza dhabuuti. Qaaloonni jiru samii sanii kute samii. Wanni marti qaalee jechuudha.
nuti laga namni kun dandeettii qabu kanam dhagaa darbatu gaafa koronaaf namni balbala cufate xiyyaarri Itoophiyaadhaa addunyaa kagartee sarbi godhaa ture takka ammoo dalagaa ture xiyyaara Itoophiyaatti. Itoophiyaan yoo xiqqaate nama miiliyoona 28 du'aa jiran yonnaan koronaadhaan. Namni irraa du'eef koronaan qabu illee xiqqaa Itoophiyaa keessatti. Adda sadarkaa laal Itoophiyaan meeshaa wanni sii qaalesse maali? Buufata galaanaa dhabuudha. Doolara biiliyoona gas kafalti Itoophiyaan gartee hoggaa Jibuutiidha. Dachaa mee qaraxamee gala. Qaraxa sana akkasi kafaltee gaasa galchitee waan uummata barbaachisu xaa'oo waan hundayyuu laal. Ka baankii keessa waan jiru. Ka uummanni keenya deebi'ee ofii ufajjeessu. Ka uummanni keenya nagaa ka silaa mootummatu eegaa kun shanee wajjin kun faannoo wajjin. Eegaa Oromoo yaa. Hayi Oromoo jedhe abbichuun. Ka Oromoo fa garaas nyaata bara. Wanni mara caalaa garaana nyaatu Oromoo. Wallaahi warri mootummaa kana dura dhaabbatanii Oromummaa himattan hedduu garaana nyaattan. Na ajaa'ibsiiftanii yeroo garii yoo deebi'ee ilaalee jedhu ni ajaa'iba. Mee maal dhabdan? Maal barbaaddan? Osoo adi maal jedhamni kun? Mee maal barbaaddan? Maal dhabdan? Eenyu isinaa bulchuu feetan? Akkam isinaa bulchaniifan? Nama ijoollee ta'e nakalee fixe qeerroo Oromoo akkasii lafa gannaqe. Nama hadhallee deebifnee isin dhabamsiifnee Madagaskaar isin galchina nuun jedhu deeggaranii nama hadhaa xiqqaatu yoo fedhe gartee naa gargaaru dhabu. Oromoon qoftu maqaan ka isin balleessan jenne bara ka afaan bahee si balleessa jedhu ni deeggartan. Ka Oromummaa keetuu si waakkatu. Adda Oromoo wayii dhaaba biraa qabdi eenyu gargaarti? Baradha shaniinan maqaan hin jiru faannoo. Eenyu gargaarti Oromoo TPLF? Eenyu gargaarti Oromoo Shaabiyaa? Eenyu gargaarti Oromoo Gibsi? Diinni fedhe osoo dhufe osoo saree yookaan waraabessi illee Oromoo loluuf haraa kiiloodha Oromoo baasuu dhufa jedhanii inni gargaartanis. Rakkoon teessan tanaa baraa jedhan. Wallaahi takkaa nama seenaan xuraa'u arge. Warra seenaa isaa cilee itti dibamu arge. Naa qabadhaa ejjatan. Akka warra bara kana aabbichuu dura dhaabbate seenaan keessan xuraa'u. Naa qabadhaa kitaaba isin katabamuu deemu yaa baandaa. Yaa warra gartee hinaaffaan gubate. Warra gartee haadha abbaa keetii yaadin. Maaliif siyaasaa namni dalagu bar warra dandeettii siyaasaa qabu lafa gallaqaniiti. Warra dandeettii siyaasaa hin qabne gayyaa'an. Mee laalaadha. Mee feemasoota laala. Wallaahi nam tokkotu gurbaa amma amaaraa yookaan waatee bar jedhaati. Kaama sagatee dhusan. Sagatee banii luuxiif hin san gartanii. Sagatee jechuun barakkasi. Gurbaa hadha namni marti itti ka'isan dheengadda fuudhanii humna qilleensaa bira geessanii badhaasan. Bara waan dalagamaa jiru dhagaa bara. Gurbaan maal jedha beektan sagatee. Jechuma timee banii luuxii dhiisatti. Jechi sagatee jechuun bari gadi galtu. Gadi galaa namaan jedhu salphattoota diqqaataa hiikka hedduutti agartee jazbaa. Jazbaa ta'aatii beekumtii argadhaadha. Dhugaa isaati bara. Namoonni beekumtii argatan jazbaa. Sagatee. Ustaazonni keenya jazaa rabbi haa kafaluufi. Ustaaz Kaamil Shamsuufaati. Maashaallah gaarii dawaa irraa godhan. Eessoleelleen gayyaate hedduun namaa golaa yaa'e maqaa gurbaa kanaa irratti alhamdulillaahi. Laal zabanni amma akkas ta'e. Zabana nabi rabbi ala salaatu wasalaam jedhu dhufe gartee zabana sagatee namni siin jedhu si galee. Zabana namni gartee jazbaa. Jazbiitii beekumtii argadhu. Wallaalii beekumtii argadhu. Alhamdulillah rabbii na dubbisanii yaadattanii na dura bira dubbatan jiru bara walaa sheeka walaa eenyu guyyaa inni gabbahee saqatee jedhee irraa dubbadha alhamdulillah rabbii kana qunnamsiise. Maaliif uummanni kuni hiikkaallee hin galleef na fakkaate gaafa durii eenyu ka afaan Oromoo dubbatu malee ka warraa galee. Inni ammoo inni deemu maali beektani araakiiloodha Oromoo baaseeti nugusa wanna eenyu maqaan isaa Atse Tewoodiroos ta'a akkas na fakkaate Atse Tewoodiroos isaa jetti jar naftanyoon. Naftanyoonni Atse Tewoodiroos isaa jetti. Sababni gartanii sagaxummaa kennanii sadarkaa fuudhanii mooraa waraanaa isa geessan. Ustaaz Kaamil irraa dubbatanii jara bijaza. መልካም ተናጋሪዎች ወደ መልካም የሚጠሩ ሰዎች ፍሎር የላቸውም። ሰግጥ ፈምስ ብሎ ሚሊዮን ብር የሚያገኝ መኪና የሚሸለምና መጅራት መጥቶ ሚሰርቅ መካከል ልዩነት የለውም። ይህም በሐራም መንገድ ነው፣ በሐራም መንገድ ነው። ይሄ አቅልን ነው እየሰረቀ ያለው፣ ትውልድን ነው እየሰረቀ ያለው። ያ ምናልባት አንድ ግለሰብን እየሰረቀ ሊሆን ይችላል። ቀላል ነው እያልኩ አይደለም። ያ ሐራም ይሄም ሐራም ነው። ዲስትራክሽኑ ውድመቱ ግን የዚህኛው በጣም የባሰ ነው። እያንዳንዱ ቤት
እያንዳንዱ ቦታ እየገባ እያወደመ ነው የሚሄድ ያለው ማለት ነው። ብዙ ተከታይ ያላቸው ሶሻል ሚዲያ እነማን ናቸው? የሚሳደቡት ዋርጌዎች። በቃ የፈለከውን ቆሻሻ የዝሙት ቃል ሐራም ፈለከውን ነገር አድርግ ተናገር ብቻ ታወቅ ገንዘብ አግኝ። ይሄ ገንዘብ እኮ ገና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቂያማ ቀን መቀጣጫው ነው የሚያደርገው። ሱብሃንአላህ። ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው? መልካም ተናጋሪዎች ወደ መልካም የሚጠሩ ሰዎች ፍሎር የላቸውም። ሰግድ ፈምስ ብሎ ሚሊዮን ብር የሚያገኝ መኪና የሚሸለምና መጅራት መጥቶ ሚሰርቅ መካከል ልዩነት የለውም። ይሄም በሐራም መንገድ ነው፣ በሐራም መንገድ ነው። ይሄ አቅልን ነው እየሰረቀ ያለው፣ ትውልድን ነው እየሰረቀ ያለው። ያ ምናልባት አንድ ግለሰብን እየሰረቀ ሊሆን ይችላል። ቀላል ነው እያልኩ አይደለም። ያ ሐራም ይሄም ሐራም ነው። ዲስትራክሽኑ ውድመቱ ግን የዚህኛው በጣም የባሰ ነው። ከሰላህ እያንዳንዱ ቤት እያንዳንዱ ቦታ እየገባ እያወደመ ነው የሚሄድ ያለው ማለት ነው። ብዙ ተከታይ ያላቸው ሶሻል ሚዲያ እነማን ናቸው? የሚሳደቡት ዋርጌዎች። በቃ የፈለከውን ቆሻሻ የዝሙት ቃል ሐራም ፈለከውን ነገር አድርግ ተናገር ብቻ ታወቅ ገንዘብ አግኝ። ይሄ ገንዘብ እኮ ገና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቂያማ ቀን መቀጣጫው ነው የሚያደርገው። ረቢ ብሪሳን አደ እሱ ካወኒ ሸኒ ያን ረፋን ማሪፋን በኔፊ ገርቴ ካሰቀጥ ወረ ጀሩ ካና ጉርባ ካና ራ ዱበተኒ ካጀሉ መት መቃለ ዳኔ ቹራ ወሪና ከለማ አርገማ ጃኒ ቶኮ ወረ ገርቴ ካማ ቁጬ ነመ ዳይ ሀቴቹ ኩን ከከና ከና ሐራማን ጃን ነሞኒ ነመ አረብሰን ዋን ሐምቱ ዱበተን ወሉማ ገሊ ሳኒ ወሪ ፌመስ ዮካን ሞ ቢኩምቲ አርገተን ወሮታ ሐምቱ ሙጅሪማ ደለጋን ከና ጃን ነሞኒ ዋን ጋሪ ዱበተን ዋን ጋሪ ደበርሰን ነመ ኢሳን ሁርዶፉን ቀበኒ ማልከ ነብይ ረብ ሰላቱ ወሰላም አዳም ወጋኩመ ተቆፍ ኢባፍሪ ፊ አፍርተም ሸም ጃዳቲን ዱረኑ ይመን ዘበኑል አኺር ነምኒ ዱጋ ዱበቱ ነምኒ ሀቀ ዱበቱ ተኮለ እንጃለተም በከንቀብ ነምኒ ሀቀርካ ቀብደን ቀሪፋይል ካኒቲን ጭኔናል አህመድ መሐመድ ዋንጀ ሲያሳ ዲሲ ቁርአን ቀረይ ጀ ገለቱ ጀዛከላሁ ኸይራ ዮ ኸይሪ ቢያድ አሞዋሲ እንጀዳ yaada akka keetii kana warra qabatetu akka musliimni Itoophiyaa keessa jiru nuun janii baqataa nuun jedhan islaamummaa fillee dhufte dhageette ka akka keetii yaadu kun abbichuun dura bar siyaasaa tana warri bar fidee biyya kana keessa bakka ati teetu qubee ati barreessu kanarraa eegalee hiree hadha arganneera wallollu kana ka fidee uummata musliimaa ta'uu beektaa sheekoleetee na bar olumaayii warra sadarkaa Suud Arabiyaa keessa bakka guddaa qaban olumaayii beeytii keessatti warri qabsoo Oromoo tanaan dhaabbate gaafa namni walii galee nuti amaaroofne kristinaa kaane Itoophiyaa taane kajan lakki rabbiin musliimallee amantii fedha abbaan fedha hordofuu mirga qaba nu ammoo musliima Oromollee sabaa sablammoota jira intaanu warra jedhe bakka dhaabbannu tana nu fidi liqim sabbaa bar oofanii fudhataa dhufanii bar wallagga fudhattee tuulamni fudhatee wallollee attabar wallollee qawwee nu dadhabanii bar qawwee nu dadhabanii wallagga keessa seenanii walloon dadhabanii gaafa fixanii dadhabanii rabaan bar walloon gwaasadi keessa alagaal gaafa dhiira keessaa fixanii manguddoof ijoollee dubartii walitti hafte maal jedhaniin waasadi keessa takka filadhaa jallaa gaafa nama 19 magriibaa bishaa jidduu bakka takkatti rashanan 19 maal jedhaniin waasadi keessa takka kristinaa ka'u yoos lubbuun teessanillee yoo amaarooftan kristinaa taatan ortodoksii taatan lubbuun teessanillee qabeenyi keessanillee bilisa ta'a yoo kana diddan rashanamu isin ajjeesu jechuudha kanaaf jennaan Itoophiyaa gadhiiftanii ba'uu gara Makkaa warri ni baana jedhullee ni dhumate warri kristinaan kaan ijoollee ni dhumate jechuudha warri kun warra ammoo walloo amaara jangartee naannoo amaara jedhu kan islaamummaa keenya gadiin dhiifnu akkasitti amaara taanaa warra jedhe jechuudha tuulama dhufan akka gaarii na dhagaye abbaa tuulama dhufan tuulamni oromummaa keenya gadiin dhiifnu amaaruuf ni jedhe warri amma naannoo gartee amaara jedhan kanallee naannoo amaaraa ni kutan akkasuma osoo gaddeemtu eessa dhufte dubbiin ilmaan sikkoo mandoo arsii gad dhufte sigalee daaraa itti ta'e ilmaan sikkoo mandoo harka harma itti cite akkasuma gaddeemtee harargee gad dhufte dubbiin maalitti ta'an
calii calanqoo calitti jedhan. Jimmaa abbaa jifaara sumatti rabbi jannataa isaan haa qananiisu. Mukatti cabsee ofirraa dhoorgee lafatti yalleen seentan jedhee ofirraa dhoorgee rabbi jannataa isaan haa qananiisu. Lafti nafxanyoonni keessa yoo baatiyyuu hatta keessan bulle rabbiin jannatul firdoosin isaan haa qananiisu. Biyya abbaa jifaara jechuudha. Biyya abbichuu maasha Allah. Kamalee jaalladha jimmaa tan. Seenaa ajaa'ibaa qabdi laal. Jimmaa lafa malee nama hin qabnu dhugaa isaaniiti wallahi yeroo jawween fa'a kafaa'oon fa'a akka jirtu wallahi dhugaa jiraati jarri hin qaban. Maaliif? Oromoo qulqulluu alhamdulillahi rabbil alamin. Kan nafxanyoonni keessan seeniin kaa dhuga nama hin qaban achi keessaa isaan. Wallahi jecha haqaa kafaa'oo shaneef jawween keessan ifee nufa dubbatte wallahi jecha ajaa'ibaati hin qaban nama jecha keessa jedhu. Hattuun qaban, gantuun qaban, bitamaan qaban, baandaan qaban, naannoo hunda mara keessanii qaban. Arsii keessaa, Shawaa keessaa, Gujii keessaa, Boorana keessaa bakka hundaati gartee killee akka gaarii qaban jechuudha. Wallahi jecha ajaa'ibaan yeroo deebi'ee ilaalee gartee siyaasa tan warra ciiftee ati ilaalte. Nama hin qabnu jimmaa lafa malee nama hin qabnu jedhe. Lafa akkamii argattan eessaa fuutan lafumaa. Soo kanaafuu maal jechuu barbaadee kana isinii dhaqe na uffolchaa. Jechaan obboleessi kee katabeef kayrii katabu jeza kallaa keedhan hin qaraa quraan illee inshallah. Namni abbaa dhagaye dayyuusni jannatan seenu ya nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam. Dayyuusni jannata seenu dhiisi shurufkaan jannata irratti haraam. Dayyuusni kan beeyte an quraana qaraa na kabalaniiti ati islaamaa miti yookaan islaamummaa dhiisanii akkasitti yookaan gartee sira shannaa yookaan kiristinnaa ka'ii yookaan akkas godhi jedhanii masgiidan ijaarattu salaattu soomtu jedhaniiti as siyaasa keessaa galee wallahi jecha kana kafide dhagaa hattaa sheeka ulumaayii fedhe haa ta'u abbaa fedhe inni mataan isaa diina islaamoo islaamaati namni sun osoo bar ummanni musliimaa dhugaadha gartee amiira qabaanni achi baanii akka islaama biyya biratti mirga ofii kabachiisee taa'eeyyen maal goona qara siyaasaa keessaa sila hadda barnuti kanaa barnuti gandaa wal qoonnee hadda barnu qoodanii amma waa'ee jimaa kana eenyu kaase warra siyaasaati akka keetii kana abbaa dhiifamallee naa godhe wal gussee bakka meeqa wal naqee hadda laalama amma bakka wal nu ficcisiisuu deeman hin beekan maal beektu amma laal gartee durriyyee fi wasaka garii ka amma olumaayii suuraa gaggargalchitu warra gabbayee dhaadannoo adda addaa uuf gartee maqaa jimaa jimaa namni haraamessuuf halaalcheessuu hin danda'u. Abbaan fedhe waan fedhe dubbatu ati maal hakamta maa suuraa namaa olumaayii bar nama takkaa rabbii isaatii suduu jambuunetu olumaayii suuraa gaggaragalcha gandaa walii yaa'ee waan ilmi namaa hin dalanne dalaga. Kana isin barsiisuu as dhufne laal. Kana ka isin keessa dalagu jiru munaafiqaaf sere wasaka ka jibbaa diinii islaamummaa kana qabu jibbaa gandaatiin gubate. Hin agarreet haga sadarkaa olumaayii ta'e haqa rabbii rahmata haa godhuu fi ajaa'ibu takka gee. Arsiin jetti laal harargeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji. Sheekolee harargee sheekolee arsii eessa fiddan subhaanallah jedhaa quraan akkas. Bar waan gari bar nama aalima ati jettu bar nama ilmi akkamati eegu bakka guddaan eegutu bar warra akkasii warra eebalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dalagu jira akka gaarii gartee addalee warri gartee kibbaa warri kaabaa dhiifama akka gaarii tujii warra dalagaa jirte addalee maali garaagarummaa nu waaseewwaniin garaagarummaa qabu akkuma waaseewwan faarsaa jirtan addalee irra dalagaa jirtan sheeka laabbadhu rabbi sodaadhu ittaqillaa rabbi sodaadhu dhiistaa'i qabrii teen halaakinuuf duniyaan tun dhumattu wallahi boru keessaa galta qabrii takka xaaqaa takka fudhattee kutta abbaa gosti kankee qabeenyi kankee wanni takka waan akkasiin godhu waan lafaa dhufaa kana diinii quraanaa hadiisa waan jedhu sunnaa nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam kana barsiisa ilmiin barsheen sheeka dhagaye dhiifama naa godhaa sheekoleen walumaayin dhiifama illee naa godhaa warri gartee kana keessa hin jiru warri diinii kana akka quraanni kennaaf hadiisni jedhutti dalagu bar guyyaa qiyaamaa ka ibiddi jahannam irraa qabsiifamu keessaa tokko aalima bar inni aalima ufiin jedhee bar nam meeqa haffaziisee ilmii meeqa bar dachiin rabbi aalima ebalu gartee mufti ebalu janiini bar addunyaan tun guutuun bar maqaa isaa beektutu warra ibidda jahannam irraa qabsiifamuuni bar kaafiraa munaafiqaa gadillee aanee bar ibiddi jahannam irraa qabsiifamtiin hun jee nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam maaliif
ilmiin inni dalage kan inni qaraasise na argiif garte ganda isaati gosa isaati dantaa garaa isaati hangoo isaati sheekko jechuun nama haqaa haga feete haa hadhooftu yoo seeyfii mormarra dhaabanii irraa muran wallahi haqi tuntaanaa seeyfii mormanarraa dhayika jedhu kagartee gosa warra ebaluu hin jenne wallahi warra ebaluu kan jenne masgiida warra ebaluu kan jenne ka yeroo waa galan hirribatti dhabulaan ka yeroo rakkoon galte islaama jidduu keessayu yeroo obboleewwan musliimaa lamaan jidduu waa galan ka hirriba dhabee yeroo san waan san furmaata fiduuf ni jira waa'een jimaa kun amma waan waggaa dheeraa ture waggaa dheeraa namuu amma daliila kan godhata beekta namuu anillee namni biraallee waggaa 100 meeqaa ture jedhe nama irra wal dhabaa jira silaa dholumaa hin gatteettee furmaata laal abboo bariyoo irra fute dholumaa dhiisa warri qabeellee haa qamaa'u warri dalagatellee haa dalagatu dhiisa bes yoo bare waan biraatti dhaban haraama halaa irra walii galuu dadhaban bare jechuudha ilmi jechuun ka diiniin kaayamee jira wanni hedduun dhuftee jirti wanni akkana irra wal dhaban ulumaayin eega nabii rabbi salaatu wasalaam deeman wanni hedduu furmaatatti godhamee jira waan baay'ee amma ka ulumaayin kenna asi dhukkeen irraa baate kuni ka ammas dhukkee irraa kaatu kan biyya Ameerikaa kana fa'aa waa'ee duggalamu teknoolojii kana wal qabatee dhufu ulumaayin yeroo masan teettee waan sani furmaatu itti godhii bira dabranii jechuudha maaliif teknoolojii waa hedduu fide amma waan hedduu inumaama bara teknoolojii nu adda baasee bara waan haraama halaala siin jedhee fidi teknoolojii kana bira wal dhabu amnu biyya Ameerikaa yeroo jiru foon bitachuuf nyaata feenee bitannu wanna jira maal maqaan isaa appii jira appii daawunlood goote iskaan gootu karameellaa maastikaata harcee bitachuuf haraama siin jedha waan haraama jedha halaalli halaala jedha kanaaf wanni siin jechuu barbaannu maali ibar zabanni gartee nabii rabbi salaatu wassalaam jedhan san ka islaamummaan hoomochaa ka sheekoleen sagalee babbareeda uffata babbareeda qaraatii babbareeda masgiidni babbareeda wal dorgoman gandaan nabi jaal salaatu wassalaam bar masgiida ijaaruu keessa gandaa wal dorgoman nabi rabbi salaatu wassalaam kenna caalaa kennatu caalaa sheekni kenna Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ya rabbi najaanu baas ya rabbi warra akka kenna obboleewwan keenya fakkaatan warra maali warra gartee samii qari'elleen bar ilmi kana warra qara'ee diinii kana nahawi qara'ee waa hunda qara'ee kitaabolee guutuu fixee qoma isaa jirtu jira ka sodaa ilma namaa kana ibaluu wal dhaba jedhee warra dubbanne jira warra hadhallee gabbayee dhugaa jirtu babbassaa jiru jira wallahi warri kun warri diina waliin hin deemne warri dantaa waliin hin deemne warri sabaa ganda jecha nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam nabii maal jedhe nabii maal dalaga alayhi salaatu wassalaam akkamiin waa murteessan sigale yoo kanan taan rakkoommaan obboleessi kiyyatu karaa kan nafi deebi'eetan tokko wanni bakki rakkoon irraa dhufte as adda mootummaan amma jiru kun bar yaa ummata musliimaa gabbayaa dalagadha rakkoo teessan furadha diima dalaga anatu isinii jira isin duuba rabbii gaditti dalaguu diddee wal sakaaltee bar masjiida bakka 124 kennee mootummaan kun irra dalaguu diddee kana lafa ciiste san dalaga waan barbaadan nu gaafadha jedhanii gaafa jimaa yookaan gandi wayitu qabee waa ka'e yaa'an haga jimaa irratti dubbatan wal fixaa jiran kana ijoollee biyya arabaatiin wal qaltu muka lisuutu kana irraa nam tokko dubbanne gabbee isheen tokko maslaa dubbata ka dubbatellee ijoolleen biyya arabaa kun rabbi sodaadhaa akkas godhaadhi lubbuu namaa garuu nabi rabbi salaatu wassalaam lubbuun nam tokkoo baduu irra gara maleetti beeytiin rabbii diigamuu wayyaa jedhan maaliif sheekoleen teenallee jari ilaaltoora siyaasaa duuba jira warri kalee isaan faarsaa turan sheeka waan kanatti seenaa dhiisaa hin jedhin biizinesaa bireewwanni sheeka waan kana mee keessaa deebi'aa sheekni keessaa deebi'aa tanaa biraalita yookaan sheeka gandaan wal qoodee ganda irra baluutu ka'ee ho'i dubbateera sheeka san kilaafu jecha kilaaffaan jirtu waa tokko isinii obboleewwan tiyya dhagaa kilaaffaan adhaa misaa gaafa saabtotaa jirti ni jirti kilaaffaan wal faallaa deemu ilma namaati kan ilma namaati wannummaan nuti kaa rabbiin garaagarummaa taane maali nu keessa jira qoonni shayxanaa ilmi namaa kun barate sheekummaan laalin aalima ibaluun laalin abbaa kiyya namuu nafsiyaa isaa tana garte nafsiyaa isaa tanaaf shayxana waliin dalaga